hoteela illee qabattee galtu deem namni naan jee Alex qarshii ofii qabu karabbiin beeku qarshii kun kudhannaa ergee namni bakka sanii deem naan jee Alex so taazabbii wayiitu jira sadaqaa kadhatuudha ummataa sagalee taatan faanuun jaa waan dila takka barin dubbannu nu callisna malee ba amma bira naa kutiga Yaasiin jireenya keessa jirtu na dhoksite dhee yaaduun an takkaasi dhoksee hin beeku si galee iccitii mana kooti yoona waan misaa dhabellee sin dhoksu siin garuu waan baay'ee si gaafadhee si biraa dhabeera akkamitti jirtaa eessa jiraachaa jirta eessa teessee kana dubbatta eessa teessee kana hojjetta siin jedhee waan baay'ee si gaafadhee sira biyaans an ishii an ganda kee miti hiriyummaan keenya waan biraa ta'u iccitii kee an ganda kee dhalata ganda keetii waan hin taaneef anatti himin rakkoon qabu ijoollee ganda keetiitti himi ijoollee ollaa keetiitti himi kanuma ittiin kanaa deemee bagilsi mataawaraachoo amma gaafa iidaan mana kiyya kootu ayyaana goonee maazariileen si barbaaddii naan jette bakki ati galtu furiidha ani kan hin dubbachaa jiru dhimma mootummaa federaalaa osoo hin taane dhimma mootummaa naannoo oromiyaati oromiyaan moo ni beeyta shaggara jirta shaggar kana oromiyaadhaan bulti daangarra fattashamtee dabartee makiinaatti jeni beekan bakka an deemutti namni makiinaatti jen beeyin hin jiru ni beeyta soo saniifin hin dhufini makiinallee galchee firraa maatidha kannee waan hunda godhee haala mijjeeffadhee firraa karan deemuu qabu deemee jechuu yeroodhaaf. No, inni dabre gara fuulduraatiif miira keessa jirtu. Akkaataatti jiraachaa jirtu waan sirra gahaa jiru. Bakka ijoollee ganda keetitti himi ijoollee naannootti dhiyaatutti himi miiraa kana irratti nama amantuuma qabda. Hin dhokfatin soddee dhuftee asirraan kolfina bibi amboriitu siif hin ba'u. Amboriitu. Ijoolleen keenya akkattuu maal jechuu deemaan irra barbaadan. Ganaa osoo ani waan takka hin dubbatin waan kuma takkaa jaamu jira kanattu. Akka waan hawaasa kana keessaan dhalatanii gartee isaan qofne hawaasa kana keessaa dhalatanii an biyyan jira bar biyya finfinnee walakkaa taa'eeti waan kana hunda dubbadhee qoradhee qaamaan deemee warraan qunnamuu qabu qunnamee dubbachuu jira bar biyya baqaa taa'anii shawarmaa nyaatanii dubbachuun xiqqishan ulfaata kireeditii nama dhoowwachuu fi kadhaaf asirra deeman namaa jechuun an qarshii kudhan namni natti himatu hin jiru haga irraan tana. Waan sitti naafaniif waan sin geenyeef akka achi jiraattutti waan jiraatu. Gosaan jaaramee namni jaartii fuudhee hin jiru waan. Angosaan jaaramee namni jaartii fuudhee hin jiru namni jaartii murtii akka itti jiraatu waan jiraachuuf dadhabanii naafaa. Naaf sambira kuti dubbatiin gana Ini kazi buala minum terbaca. Harargeen deemaa ifajjeesaa dhiirtee harargeen. Waa'ee kan keetis dhufee dubbadhu namattis ilaal ijoollee raggeetti suuqee irra deddeebiidhaan dubbadhee talachan ante namatichi al xayiqiin bakka hundi keessan nagaan bulaa an miira biraa keessa Alex amma naafati wala garreemi ani sin biya saboda jabana Alex wajja seewaan hundaa yaasinki Alex sifim sani akasi amma boda in kasana wan abo waanuma gurbaa kana waasa un fedhu bakka nama meeqa wajjin haasa'ee fi gumti qoqqore nama taatu thank you so much hedduun si galateeffadha akka oromootti si hordofan gidi hundaa Alex nama qulqulluu yaasin tokko namni bakka nan jiru beeku haala akkamii keessa kan jiru beeku kan hin dursee itti himelleen isaa himuu immoo hin feene namni keenya rakkoo ta'e dhaga'uu fedha akkuma amma duraa sanii waan ragee dhagahan dhagahuun maal fayyadee fi yoon itti hime ittiin si dhaaddatuuf ittiin si arrabsuuf warra immoo duraanuu sababa sirra barbaadan bira gahuudhaaf ammallee Aleksii dhufee dubbate malee nagaaniin koflee taphachuu ture hangaatu fa'aa hojjaa sirraa koflaa ture ni beeytanii kunoo usniin ni jirti namoonni waliin turre qacaalee raammisfaa jira taphachaa turre Aleksii iddoon dhufee ati ammumallee koflii taphadhu haala ati gizee asirraa kofaltuu namoonni asirra waliin jiran akkana jeeqa dubbate isa wanni naa beekuu qabdan quban qabno jechuu kiyya hangaatu sanillee gabbuusee ol seene isa ililli takka asirra namaa kan namaan jeen beeku hawaasa kana wooma takkaanuu geemi taphadhina seenin beeku akka hundatti hin jiraachaa jira jechuu kiyya nama tokkotti illee himne so anaa miti nama keenya mee waa takka isin himu Mueddin as dhiyeenya kana biyyaa deeme ni beeytanii Hararraa waa'ee Hararratti obboleessa keenya as jala jirtan kana yeroo hedduu bilbilee na gaafate bakka haala kam keessattuu Mueddin kaamoo seene kana na gaafateetti nimne ummaatii yattuu nimne bilbila kiyya jiradhe bikkaan jiru anin beeka shiftoota warra Oromiyaa kana waan isaan nama godhan Oromiyaa jechuun akka matsaaf quddusii yookaan quraanaati itti bu'uun hin ta'u waa'ee isaanii waan Oromiyaa keessatti waan isaan si gakkanni ala tabiraa dubbattee ennaan ati sii dhumattee jirtu
So ijoolleen baay'eenis wanni isaan callisaniif maatii fi yaadanii akka xiyyaa kanatti rakkatanii mana fi owwaa keessaa ba'anii makiinaa fi dhaabanii bakka sanii deemanii waan rakkatuun barbaadiniif callise namni hundi aarsaa akkanumaan salphumatti lafaa kaa'anii miidiyaa kanarratti ba'anii waa dubbachuun keessattuu waa'ee rakkoo Oromiyaa keessatti ta'u akka itti isin explain godhuun beeku namni ni rakkadhee jee miidiyaa kanatti dhufuun wanni san dura naa du'aa hin jirtu addunyaa kanarraa. Osuma rakkadhee lubbuuti jedhamee lubbuuti yaan kan malee bilbila xiyyaa harkaa qabu kanaan gurguree fayyadamu malee annasirra dhufee inni rakkadhee namaan hin jiru. Muddin ni beeka walii bilbilee dheengadduma kana naa bilbilee. Muddin na dura dheengadda sababa roorroo meeqa irra geessee maatii qaba ilmaan qaba biyya Ariyaamee Naayiroobii jira Keeniyaa na dura achi jira. Eenyu qarshii kudhan eenyu kuma takka qarshii kuma takka isa gaafatee ergee fi beeka gaazexeessaadha TV Harar keessa dalaga. Roorroo maalagaatu dhibee bakka sanii isa baase maatii san jibbee jaartii isaa jibbee ilmaan jibbee dhiisee baqate mana kiraa maaliin kafalaa osoo jeeniin ga'iin ka yaaddoo jiru jaalateeti nin argaa baranis duratti garuu lubbuun tiyya takkittiin ta hawaasa du'aa jiru sanarra qaalii mitire osuma amma xiyyiitiif danii irra shanillee dargaggeessa Abdi Jabbaar faa biiftuu faa eenyu jeetiin namoota du'an kanarra lubbuun tiyya takkittiin qaalii mitire osuma waan fedhetee hundiyoo waliin luyinate hundiyoo waliin sodaate nama dubbatuuf hin qabanii akka barbaadan godhaatu ta'ame akkuma amma itti jiran kan mee ilaaltanii communicationin biiroo naannoo Oromiyaadha ibsa baase nama sadiitu arsit du'ee Amaaratii du'ee jeeti ibsa guddaa baase akkasuma immoo gabbahanii baalasultaanonni irraa haasa'an miidiyaan OBN gadi baheet irraa haase yusi mee maalii fi dhumaatii nama gara namni qorfaddeeti sannaas deebisanaa islaan wanni filma kanaa dalaganiif Yasin yaaddaa tokko yaa hawwata kamee please. Oswansa. Gara nama 18tu du'e dargaggeessi ji'a kana keessa qofa maqaa listii isin kaa'utti jiran suuraa wajji maqaa wajji maatii qoradhee qaamaan irra ga'e asii haga dadariitti asii haga shanan dhungootti asii haga machaaraa fi galamsootti ijoollee ajjeefaman guutuu namni jala bu'ee suuraalee miidiyaa irratti agartan kana kafitu jiru ana maaliif hargee lixaa kana keessatti dhaadhee bahaa fi lixan beeka haala isiin hin beeka. Even kaleessa warra karaa san eeyina jaanii laayif irra fidee dhufe asin jirtaami warra poolisii karaa san eeyina jaan haga sadarkaa sanitti namni aarsaadhaan maal lubbuun baatee bakka sanii xiqqashoo still Itoophiyaa keessa jira maybe tarii bakka wayii ta'uu danda'a malee Itoophiyaa keessa jira Keeniyaa illee hin geenye ammoo maal lubbuun baafata jee namni gadduun jira beeka maal isin hin jeenaan jaa gurgurama laaltanii. Dan Mu'eddin kana gaafadha haala akkamiitiin akka inni Naayiroobii dhaqe akkam keessa akka inni jiru aboo maal nyaatu jirta maal dhugu jirta ammoo sa'aatii 24 inni waan karaa kana haasoo jira tarii haala inni keessa jiru anarraa eegalee namni isa gaafate ani dhuunfaan bilbilee fi gaafachuu hin danda'a ammoo akka itti jiraatu isaaf rabbi beeka anta itti yadaranii ta'e isaatu na yaachisa namni miidiyaa kana gubbarratti Itoophiyaa keessa taa'ee bar appreciate mucaan kun nama lubbuu tan ta'e baafadhu bakka sanirraa deemu ani humaa waan hin sii godhuun qabu jecha kana qofan sin jechuu danda'a obboleessa kee bakka sanii deemi yeroodhaaf at least waggaa lama sadeen dhufu Oromiyaa deebitee dalagaa tan ta'e akka duraantiin dalagadhee bashannanii jiraadhaan silaawun jirtu ni beeyta murteessitee seente bakka sanii deemu haga rabbii lubbuun jiraachuun kadhatanii jiraatanii illee jiraachuu wayyaa namni anjee jalqabaaf isa itti aanee kawaan harkaa qabu akkaawuntii ofirraa qabu naa ergee aboo deemu yeroodhaaf mee Oromiyuma keessa naannoo birallee ta'u agarteemi Oromiyaa keessarra naannoo biraa naannoon qabdiimi Itoophiyaan tun naannoo qorata kool qabdiimi naannoo biraa dhaqee darbamu kottu gama keessaatiin malee deemaa gama keessaatiin ilma keessan bira dhaabbadha nuti guutu immoo biyya amma gartee amma jiru tanaa miti forever waliin jirra rakkoon takka jirtuuni amma miidiyaa kana gubbatti waan gadi dubbachuun hin barbaachisu ulfaadhu bagga kaaftee Yasin akkati na hubattu kanan barbaadu ani la yeroo dheeraan sinirraa fudhadhe warri kaanis gastiirra warri jirtan dhiifama naa godha an saatii dubbatamuu qabuttan dubbadhawa boru hidhii xuuxuu hin danda'u immoojii boo'ichaa daraddaruudhaafis yeroo hin qabu yeroon dubbachuu qabuttan dubbadha rakkoo amma walancitiidha achiin mataaraadha achi hanga cirootti jirtu kana dhugumatti dhugaasaa dhoosee namni miidiyaa kanarratti dubbataa ture isa
namni baay'een emotional ta'ee kan inni dubbachaa ture maxxansa isaarraa ka'eeti. Ni beektan isin caalan beekon. An murtii guutuu gargaaraa deeggaraa qarshii ergaa fi jechaan jiru. Innis deeggarsa kanaaf yookaan hawaasni kun akka bira dhaabbatuu fi kana godhe yoo ta'e sirriin jiru. Kanan jechaa jiru waliyyaafadhaa maalirra jirtaa? Akkamitti jirtaa? Maali wanti haaraani? Tokko lammata walitti hin duulinaa. Dhalattootuma naannoo tokkoo taatanii Hamzaaji as jala jira yoo jiraate ol nagalchaa. Hamzaaji yoo jiraate as jala nagalchaa. Tokko dhalattoota naannoo tokkoo taataniit walirratti duultan wal hadheessitan silaa sa'aatii itti wal bira dhaabbattanii tokkummaa keessan agarsiistanii uummata keessan rakkoonni jiru keessaa baasuu qabdanitti afoo walitti deebitan waan ta'eef wantoota akkasii gidduu keessanii baasaa. Qaawwaa walitti uumna. Qaawwaa gaafa walitti uumtan nuti dhalattoonni naannoo biraa bakka biraa teenyee isin ilaallu gaafa kan keenyaa sagalee nuun taane jarri nu waliin taane maaltu nu cinqeenne teenye ilaallu. Egalee. Sagana godha waan tokko jechuun danda'anii. Dhiifama Alex bika ka si afaaniin dubbadha. Hamzaan ififuu ka gargaarsa fadhu maal isa ol naqanii waa gaafatanii miti dhiisi. Bultii bira kutayya. Emotional ta'een hagisee namni jecha tokko dubbate emotional taatan. No, ani nama tokko kanan dubbachuu barbaadu bakka namni sun jirutti dubbachuu waanan barbaadu fanoon laana qaadhe malee hamii akka hin taaneef malee nama hamachuufi miti. Isa hadheessuufis miti. Isas yoo dandeessan sirreessaati ofitti deebisaa. Tokko ta'a bakka gaafa isin tokko. Alex guddaan nu keessa jira yaasiin keenya yoo danda'e waan isaan lamaan jidduu jiru haa fixu amma waa'ee murtii irratti haa dubbannu dhugaa jetteeti wallahi dhugaa harkadhu yaasiin haa fixu isa yoo danda'e. Wallahi bakka keessaan dubbadha asirratti hin dubbatan. Ati immoo hin qoosin. Murtii guutuu waan tokko duwwaan sitti hima. No hin dubbatin. Ani waan biraa miti bara. Waan inni dubbachuu fedhu gaafa jalqabarraa waa'ee anaa fi Hamzaa sanii namni natti hin dhufe yaasini jecha tokko. Amma booda deebitee waa'ee Hamzaa yoo sirraa arge anaaf si namni naan jee yaasini akka carraa ta'ee galgala kana waan wajji dubbatu turre ani Hamzaan zuhurii magriba ishaa'ii asrii subii yoo anaan agartee mishaadaa qabate rakkoon qabu waan barbaade haa jiru ammoo harargeef hin dubbanne hoggaa jiru odeeffannoma inni fidee maxxansu suuraawwan viidiyoowwan ragaa namoota du'anii maqaa iddoo fi eenyu eessatti ana namni jala bu'ee shufeerota kana beeku namni hordofu haga isaa miti waan miidiyaa kana guutura wal ga'uu jiru namni fiduuf jiru ana silaa waan at least waan biraati miti halkan reeba dhabee halkan sa'a kudha tokko sa'aan amma bakka jimaan dhufee itti seenu sa'a tana taa'ee eegee isin wajji haasaa asiin bilbila laalaa waan isaan irra gaangaafachaa wanni deemuu fi kanaaf eenyu fidee eessaa dhuftee hin beeku haasa'uu malee namni hedduun akkamitti aarsaa kafallee hagatti kaan barbaadamne haga waan nurra gee an takkaa dubbadhe nan rakkadhe isin hin jeen hin beeka nan rakkadhe na gargaara qarshi kudhan namaan jeen hin beeka hin beeku maaliif garuu maaliif dila kana sadarkaa kanatti maali wanni yaaddamee duuba jiru nama jecha laal tokko dhagaye murtii akka obboleessaatti akka hiriyaatti qoyyaasinu an buufi saa kudha lama ta'uu fi guddaa. Fitadhu waa'ee nama kana maqaan dhahina amma waa'ee nama haasa'u miti laa murtii waan tokko sitti himan namni baay'een asirraa ana dabalate gaafa namni rakkatu gaafa hawaasni tokko rakkoo keessa jiru yookaan namni dhuunfaas haa ta'u garee wayii rakkoo keessa jiru namni rakkoo isaa dubbatu maal jedha beektaa namni awwaala namaa baay'isu awwaaltuun argatu jedhama. Namni du'a namaa irratti nama baay'ee deemee awwaalu gaafa du'u namni baay'een dhufee sana awwaalu beeki. Hin qoosin asirra teessee hin qoosin yoo dandeesse hiriyoota kee eneen ana miira keessa jirtuuf